dargaggoo Falmataa Naggasaa fi Dubree Baanchuu Amaaraa kutaa magaalaa Qaaqitti waldaa kunuunsa biqiltuu Baanchuu fi Fitsum jedhamu keessatti hammatamuun namoota carraa hojii uumameef keessaati. Dargaggoo Falmataan gurmaa'ee waldaa kana keessatti hojii argachuusaa dura yeroo isaa bakka hin taanetti nama dabarsaa turee fi seenaa badaa qabaachuu yaadata. Dubree Baanchuu Amaaraas hojii kana irratti bobba'uun dura nama gargaarsa eeggachaa turte ta'uu himti. duraan hojii waan hin qabneef badaamti maqaan kiyyarree badee ture. Mucaan kun bakka kana uranii amma namni ajibbuutti irratti bakka hin taane oola bakka mana dhugaatiin oola. Maxxalee ውስጥ ነበርነው iddoo tursiisaa keessa turre achitti galii waan hin qabneef ani gargaarsaan jiraachaa ture. Har'a garuu dargaggoo Falmataa fi Dubree Baanchuun carraa hojii isaaniif banameen fayyadamoo ta'uu dubbatu. Rakkina san keessa dabarree yeroo ammaa kana rabbi haa galatu mootummaan hojii kana nu gurmeessee nu kenne waan san hunda dhiisee hojiitti ergan galee booda ofirra dhiisee hojii kiyya argadhee kanaan booda nama naa'umsa gaarii qabu ta'ee hojii kiyya hojjechaatiin jira jechaadha. Hunda keenyas fayyadamnee uummatas fayyadaa irraa hojii nu kenname jabaannee hojjechaa jira jechaadha. Ji'a mindaan nu kaffalama. Ani hagammaatti fuune obbolawwan kiyya duraan mana barumsaan beekanii ture amma gargaareetan barsiisaa jira. ጥሩ ነው ሁኔታ ላይ እንትን ያለው አሁን ባገኙት ስራ ማለት ነው. Hojiin amma argadheen haala gaarii irratti argama. Galiin hojii kanarraa argadhuunis of jiraachisaan jira. Hojiinis gaariidha. Biqiltuun kunuunsaa oola. Kanattis baay'een gammada. Obbo Saalii Imaanis kutaa magaalichaatti yeroo tasaa namoota shan waliin gurmaa'ee hojii mukaa irratti bobba'ee hojjechaa jira. Kanaanis deeggarsa mootummaan taasiseefin akka waldaattis ta'ee akka dhuunfaatti bu'aa gaarii argachaa akka jiran hima. ካሁን በፊትኛ ያው እንግዲህ ስንሰራ የነበረው ተቀጥረን ነበር የምንሰራው ከነ ዱራ ቀጨረምኔ ሆጀነ ቱሬ አማ ሂሪዮታ ኮ ወሊን ነመ ሸንታኔ ኦፍ ደንዴኘ ሆጂ ሙካረቲ ሞቱማን ኑ ጉርሜሴ ሆጀታ ጅራ ገሊ ጉዳ ሰርገቻ ጅራ ሞቱማን በከ ሆጂ ከና ብሊሳን ኑፍ ገኔ ባየስ ገለቴፈና carraa kana osoon argachuu baaddee maatii koo bulchuuf natti ulfaata ture. Amma ofirra darbinee namoota dabalataa biroofillee carraa hojii uumuuf yaadaa jirra. Itti aanaa itti gaafatamaan waajjira hojii ogummaa kutaa magaalaa Qaaqii Qaallitti obbo Zannabaa Wayyeessaa akka kutaa magaalichaatti raawwii hanga ammaa jiruun qacarrii fi gurmiidhaan namoota 34,000 oliif carraan hojii uumameera jedhan. Ji'a sagalan kana keessatti gara 34,650 kan ta'u hojii uumneerra. Kana keessa waldaadhaan gurmaa'anii gara hojiitti kan seenan 11,634 kunneen waldaa 1,589tti gurmaa'anii kan biraa immoo qacarriidhaan gara hojiitti seenanii fakkeenyaaf maanifaakchariidhaan sibiila irratti muka irratti fakkeenyaaf soofaa fa'aa magariisa kana lafaa irratti gurmaa'anii gara hojiitti kan seenan jiran. Namoota carraa hojii argataniif deeggarsi barbaachisaan kan taasifamu ta'us obbo Zannabaan ibsaniiru. Hojii dhabdoonni gara hojiitti seenuuf inni dursa isaan kan barbaachisu hojii akkamitti akka hojjetan beekuudha. Kanaafuu kan immoo akkamitti argatanii leenjii irratti. Leenjii hin kennina. Leenjii kan kenninu kolleejjii TVET wajjin leenjii akka argatan hin goona. Saniin booda immoo kan biraa rakkinna isaan qunnamu maalinni faayinaansiidha. Faayinaansii kana immoo liqaa akka argatan akka qusatan kanarratti deeggarsa goona. Kan biraa immoo hojii akka argatan sheedii fa'aa kana fa'aa akka argatanillee kana deeggarsa goona.